Angartee yoo nu deebistanii Exactly. yaa Thank you, qophiidha. sir. Yeah, thank you. Yeah, Ani akkasuma mi'a jalan atur aisin. Thank you. Wallahi galatoma. Fada jalan ata Ustaz Hamza asli zamano hikma okay isin nuta ada. Tole okay. Amma khara albasitti sena yenne sila asli video nu bante bareda ture. Ni jirta. Ida gaba kagele. Abdee caalbaasii osoo akkana goone kamirraa laaltan. Caalbaasii yookaan jedhan fakkeenyaaf caalbaasii eenaa lamaa jira. Caalbaasiin takka ta kitaaba tokko irratti godhamtu. Fakkeenyaaf kitaaba kana banuudhaaf jedhanii kitaaba tokkochi kaayanii caalbaasiin kitaaba kanaa hanganarraa eegaltii jedhaniiti namni tokko anaa jedha. Ammoo caalbaasiin yoo kitaaba kanarratti adeemtu jedhan خان لفيتي خطاب ومخنا يسرع فلات. خبراتي لفي خطاب ومخنا خان الرافلات يرو خنا الباسين كم تاتي كتابتك جرت تاتي. أوكي. صح. الباسين إنا لما جرى. تكتنا خان جلاها فادي ما فكينا فما يوني في دولار كمان إيه قال لي. يوني في ندفع دولار كمانين فرد دجي. يو أتدفتي لكي كمان في إبلا مان قدرته. Kumni kiyya sannaafa. Kumaa dhibba lamaan keessaniitu itti dabara. Atiis yoo dhufee namni tokko kumaa dhibba shaniin godha jee kumaa dhibba shanan nama saniitu hachi hafaa. Keessiifama. Caalbaasiin takka tana. Caalbaasiin eenaa lamaa jira beekan. Caalbaasiin lammadaa ammoo ani dhufeetiin kumaanin bitadhaa jaa. Kitaaba sanan akkumaan bitadhetti. Kabiraa dhufee kitaabuma kana lakkii caalbaasiin anaan dura banamti inni kasaa haa fudhatu anis kiyya kumaa dhibba lamattiin bitadhaa jira. Caalbaasiin eenaa akkana abbal eenaa lama qabdi tamiitatti deemamuu qabdu jechuu barbaade. Okay. Thank you. Ustaz waan bareedaa fidde even sadaffalleen maalleeni jalaa gubachaa deemullee ni jira. San okay keessanneenu amma caalbaasii kanarratti hawaasni keenyallee ngaa yeroo hedduu waltajjiiree garagaratti illee godhamuu ture nutillee agarru caalbaasii walirraan dorgomamee fudhatuudha amma Ustaaz Hamzaan kitaaba kana kitaaba haganaan nama fudhatuu jenneeti keenyaami anaa fudhataa jaa asliin dhufee yoo dooraala fakkeenyaaf kumaan kaa'ame kumaa dhibba takkaaniin fudhadhaa jaa Ustaaz Hamzaanis yoo danda'e kumaa dhibba takkaa fi 50 jeeti wal dorgommiin akkasitti deemamaa jechuu san hawaasni keenya hundi beeku silaa sanirratti ta'e ani moorra natti tola. Saniin akkasii wal dorgomaa kitaaba tokkicha akkasii fudhataa deema. Amma immoo bikka lama caalbaasiin tokko kanaan oguu gurgurame namni tokko immoo heddummina kitaabaa bituunis riikardii cabsuu ni danda'a. Yooni fi caalbaasiin moo jechuu dadhabee jechuu. Yooni fi caalbaasiin. Bittii kitaabaa keessa gala sun abdee. Bittii kitaabaa keessa gala sun. Yes. Yaa san bittii kitaabaa. Bittii kitaabaatiin heddumminaan illee riikardii namni tokko qabachuu ni danda'a jechuu barbaadeeti. Yoo caalbaasiin riikardii cabsee fudhachuu dadhabe. Saniifuu akkasii caalbaasii kana hawaasni kun beeku haa ta'u walirraan fudhataa deeman silaa kana ta'e irra moor bareedaa akkam jetta. Waliigallaa zamanoo qoraashinis viidiyoo nu bahee obboleessa keenya doktorasinis viidiyoo nu bahee irra waliigalleetiti kam akka tahuu qabu achi booda eegalla. Akkasitti deemna dhiifama itti deddeebi'amanki. Galatom waan bareedaadha. Zamaanoo fi asliin sila viidiyoo nu baatanii akkasitti namootan caalbaasii obboleettii tiyya hikmaani sila yeroo takka jala naa teessee namoota caalbaasii san ol galfannee mana banaa dhiifannee bikka soorattii fi ishii fi mi'aafaa bikka takka ol isin deebisna isin warroota obboleeyyan keenya kareef waliin hikmaani. Sooratti illee waliin isin deebisna isin bikka takkaa deebisan. Sooratti faan caalbaasii keessa seenan I think wanna qabani garee isaanii waliin. Okay. Thank you. Galatoomii. Okay. Zamaanoon as ba'ee jira. Asliin nu dhaga'uttiin jiru na fakkaata. Asliin ni dhageessaa? Dhaga'aa jira aslii. Sagaleen ni jirtaa? Hello. Asli. Okay. Aslin meetti bilbila warree ciirtan callaa irra bilbila. Tole ustaaza egaa kara caalbaasitti achi deemna
Zamaanoo fi Ustaaz Hamzaa fi Asliitu jira. Asliin waan dhagoo jiru. Mee caalbaasii kana meeqaan? Caalbaasii tam filanna meemma. Amma ta kitaaba takkaati gaa. Ta kitaaba takka. Haroon naa galchaa. Thank you. Haroon dhufee jira. Haroon dhufee. Obboleeyyan kiyya kaan hundi keessan as jala nu teessanii isin galchina. Hundi keessan warri as jala jirtan warri wanni saayibban keenya taatanii fi mee Haroon seenee jira. Okay. Haroo viidiyoo nu wanta. Yoo namni jiraate laali yoo namni jiraate ki goonu beeyta wal jalaa bu'aa anilleen bu'aatiin nama ol naqaa. Akkasi bareechaa deemna yaa. Qophiin waan kitaaba yaa. Yaa sirri akkasuma bikka banaa deemna. Yeruma barbaadettu ebaluun naagabbuu yoo jechuu dandeessa abshir. No isin naadaa bikki banaa bikka ni banna waan qabu bikka wanna goona isin nu taa'adha waliin goona. Asli muutirraa kaastee jirtana fakkaata. Ni jirtanii dhageessaam. Asli. Okay, dhaga'uutti hin jiru ammalleedha. So kitaaba tokkicharra walii galle namni irratti wal dorgomee kitaabni tokko ni qophaa'a. Hanganaan abbaa fudhatu oggu jenne yoonii fi Ustaaz Hamzaan hanganaan anaaf fudhata jee irratti dorgomaa ana jechuudhaan kitaaba san haga dhumarratti namni hundi jalaa dadhabee abbichi tokkichaan fudhatutti san irratti walii galle na fakkaata. Akkasumaami? Yes, akkas. Welcome Isku Haro bagani gaan dhufti. Assalamu alaikum akkam jirtan jara keenya nagaya fayyaa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Birra Zamano Abdee Ustaaz akkam nagaya asli hawaasni kiyya bal'aan kaas jala jirtan nuti nu salaam jeetiin jira. Dhiifama isin Okay, thank you. Kudhannaa kana viidiyoon hin baayi. Ayye, okay. Okay. Ayye amma nutiitu wal mari'ata. Amma meeqaan haa eegallu kitaaba kana meeqaan achirra keenya meeqaan haa fudhatanii jalqaba irratti jechuun sadarkaa dura irratti mee Zamaanoo fi Ustaaza isin asliin na dhagootti hin jiru meeqaan haa godhamu mee jalqaba caalbaasiin. Osoo caalbaasiin fille dura yaada tokkoon jedha. Okay. Laali waan takkaa jira. Akka dubbii if duraa baasiin taane nama hedduu tokkootutu hagartee nin dhufa je'ee niyyatee if keessa quba qabu wanni wahii faan isa irraanfachiifti ta'a. Siigalee namootaan kun hanga nuu dhufanii silaa daqiiqaa 20 eeyinee bareeda. Daqiiqaa 20 eeyinee namni as jala jirurreen sheer nuuf godhee itti deemne yaada kiyya yaada. Okay? Yoo lakkini eegallaa ittanis rakkoon qabu abshir. Wallahi sa'aanis Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Laal yaada namoota hedduutis dhagahuun bareedaadha. Obboleessa keenya Hamza Shijaabir yaada bareeda fide. Galii obboleessa keenyaa guddisuu fi akkasumatti caalbaasii kanallee obboleessa keenyas akka nu fayyadamaa ta'ee nu jabaatu godhuudhaaf namni caalbaasii kanarratti an haganaan jee hirmaate sun waan jee san kannuma qabaa kajee sunis caalbaasii deemtu keessatti obboleessa keenya fayyadamaa godhu irratti hirmaachuu qabnaa yaada kanaatu bareedaadha jaanii yaanni hedduun keessan nama jirulleen kana isin akkam jettan Hamzaa kiyyaa fi Abdee. Waan kana eedalee irratti haasofnee turre by the way namoota wajjini ani caalbaasii ka min gubanne ka walirraan dorgoman kanan filadhee yaada amma Zamaanoon fide kanallee Haroon faan fidanii turanii lamaan keessaa hamaa ta'u jaaniitiin ani amma yaada Zamaanoo isiniifin haaromsaa maal akka inni jechuu fedhe ifan isinii godha maal jechuu barbaadeeti amma caalbaasiin tokko kitaabni dooraala 500 yoon ifi kataa'u ta'e yoo Zamaanoon dhufee dooraala 500 kanne maalleenni Zamaanoo sanachumatti ajjeefama gubatee jira jechuu galii ta'ee jira akkasumas Zamaanoo anilleen dooraala 600 yoon deebi'ee kanne kiyyalleen asin deebi'uu jechuu achumatti dhaabbata amma caalbaasiin lama tokko amma Ustaaz Hamzaan jee kana. Amma caalbaasii kanarraa kawanni kanaatu amma Ustaaz Hamzaan jee kana Abdee kiyya. Yoon an amma fakkeenyaaf kitaaba kana caalbaasiin gizee dura keenyu fakkeenyaaf doolaara 1000 takka yoo eegalle ana 1000 fudhata kajee suni 1000 san waan jeesan kannuu qaba kun. Kan kana caalu yoo dhufe 500 kajee sunis 500 isaa san kaa'uu qaba yookaan yoo dandee fooyyeessuu qaba. Wanni isaa san namni jee kuni waan jee kana kannuu qabaa caalbaasii sawayyaa jaanii
kanaatu gaariidha na fakkaata. Anis kanaatu sirriidha jeetiin amana garuu akka kiyyetti. Okay, lamaan keessaa gaa tokko haa ta'u amma yaanni lama tokko haa gubataa deemu maalleenni jechuun haa achumatti hafu maalleenni yoo kuma kan itallee kumne kan kee galii ta'a jechuu obboleessa keenyaaf galiidha ta'a galataa wajjin jechuu tokko immoo maalleenni kan keessan haga kasirra caalu dhufutti hin badu hin gubatu yoo birraan dhufee narraan qarshii dooraala kuma kannee kiyyanaa deebi'a maalleenni kanuma birraa kanuma nam takkaatu fudhatamaa jechuu kacaale santu ka kitaaba san bitachuu danda'a kitaaba ka abbicha fudhateetu maalleenni isaa fudhatamaa kaan maalleenni ni deebi'a kaan immoo maalleenni hin deebu yooniin anillee kan maalleenni kiyyalleen ni afachumatti galii ta'a ka zammaanolleen galii ta'a ka ustaazamdalleen galii ta'a soo lamaan keessaa caalbaasii kamiin haa goonuudha ammaan tana ka walirra caalaa deemu saniin immoo ka maalleenni galii ta'a gubachaa deemu saniin. Amma caalbaasii lama wanni maqaa caalbaasii isaaniif kan waan takka. Fakkeenyaaf amma kalamadaa kana hoggaa jennu namootan keessa yaaduu danda'an akkami wanni kun caalbaasii ta'uu danda'a jedhanii. Akka itti ta'u akkana karaa kana laala. Namni caalbaasii durarratti bitate san caalbaasii bitannaati inni bitate bakkuma ta'a. Tolee kalamadaatis dhufeetitti caalbaasii godha boodarratti kan caalbaasii san fudhate warri irra caalbaasii tanarratti hirmaatee obboleeyyan keenya warra kana keessaa ebaluutu injifate garuu immoo obboleeyyan keenya hundinuu caalbaasii isaan irratti injifatanii warra caalbaasii bitate kana keessaa ebaluu injifateedha ammoo warri kun hundinuu caalbaasii keessatti hirmaatanii galanni gartee ebaluu keenya kana caalbaasii hanganaatti kana godhatee yoo waan kana laaltan hin beeku ni jira yoo kaan isa kanatti kana godhatee caalbaasii irratti hirmaatanii inninis gama isaatiin injifate garuu ammoo warra wal dorgomu kana keessaa ebaluu injifateedha akkasitti deemti akka bittaan fakkaanne wanni caalbaasii bittaa jaaniinis taan ammoo caalbaasii moohannaa jaaniin ta duraa caalbaasii moohannaadhaa yoon dogoggoruu baadde bakka gartee akka waan footoolee dur daayimandiilee gurguddoo dur waan akkanarratti uummanni miliyeenarri godha biliyeenaroota waan akkasii godha caalbaasii deebii qabdu tana gartee isaaniitu godha jechuu fedheeti amma caalbaasiin lammadaa tun hedduu bareedduudha faayidallee isaaf qabdi obboleeyyan keenyalleen akka caalbaasii tanarratti hirmaatan galataas ni qabanii caalbaasii kanarratti hirmaachuu isaaniitiif boodarratti wanni hundi ni jirtu jechuu fedheeti akkasitti deema. Okay, so kam filanne keessaa? Sa'aatii muraa laal adda fuuneeti caalbaasii lachuutti gad deebina. Akkam? Dura caalbaasiin illi hidhaa haa godhamtu itti aantee taan haa godhamtu. Yaada kiyya. Shaaramus danda'a rakkoon qabu. So jalqaba caalbaasii kan namni tokko fudhatee maalleenni kaan immoo jara kaan maalleenni isaanii deebi'uuf goona. Yes, amma yoo caalbaasiin san eegalamtee nama 3,000 nu laalu jira nama 13,000 turba. So okay. Ninnu baddanaaf ta'a. Caalbaasiin an jalqaba filadhelleen kanuma ustaasni ederlee yeroo asonnu kanan filadhe. So caalbaasiin amma jalqabnu caalbaasii walirraan dorgomaa abbaan kiingii dhumarratti kiingii fudhatu jechuu kiingii itti ta'u yaa san goona caalbaasii itti aantu immoo kaaniin deemna samboodarra heddummina kitaaba abbicha bitee hin deemna jechuu samboodarra kitaaba firifiriin abbaan barbaades ol ba'ee bitachaa deema inshaallah sagantaan amma ka jalqabu deemtu ni jalqabdisi inshaallah okay meeqaan haa keenyu irratti ol eegalla amma kitaaba meeqaan haa eegalamu dooraala dhibbarraa haga kumaa jiddutti meeqaan haa keenyu jalqaba kitaaba meeqarraa haa eegalamu kitaabni. Yaada kana anaan nam tokkorra darbaa namni tokko nuuf haa jiru. Kitaaba kaa'u irratti moo gatii isaa moo? Gatii caalbaasii tana namni tokko nuuf haa kaayu nama tokkorratti hin darbaan. Darbee okay. Carqeen irratti darbaa. Namumaas keessa jiru? Namumaas keessa jiru irratti hin darba. Okay, ayya, tamam. Video abana tu asli irratti hin darbe.
Asli mee viidiyoo nu bane. Asli nu dhagoo ittiin jiru koy waan nuti dilaasoo jiru Ni dhagee amma ni dhagee reefu dhaga'u malee amma ni dhagaa. Asli. Hello. Asaladdin. Waan dhagoon soo yaa. Eessa jira inni? Mee irra bilbilaa namni achi jiran. Namni kaayiroo keessa jirtan. Or namni telefoona lama wanna qabdan. Irra bilbilaa. Okay, rakkoon qabu inni aanu deebu boleessa keenya illutti kannan. Aye. Illu welcome. Bagene kiyaan dhufte. Video nu bana welcome Illu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kom, hojii jira sanii ifam. Okay. Welcome deadda. Sin dhageeffadha galatooma. Tamam. Okay. So ustaz meeqaan akka eegallu feetan aye zammaanoo fi ustaaza wanni keessan irratti jenna. Jalqaba beektaa anillee yoo naa kan itannin jaa isin lamaan jaati anillee yaada itti kannadha sammuu yaada mo'ataa tokko irra keenya okay harka caale. Ustaaza meeqaan eegallu ati yaada kannadhu dura. Dura warra viidiyoon banatti neef kannina iskoof kannina. Nu dhagootti jiran bar asli bar. Iskoon ni dhagaa. Iskoon ni dhagaa. Iskoon ni dhagaa. Iskoon ni dhagaa. Ni dhagaa iskoon. Itti. Okay. Zamanoo meeqaan eegallu ani doolaara meejeeti. Tamaanoodha. Ustaaz meeji bakka doolaaraa kana siitu lakkaa'u beekaa sirriitti. Doolaara kumarraa eegallu. No. Yes. Ani 500 irraa hin jaa. Ayyee. Okay. Irra wal qabna gaa. 500 irraa jetteeti. Zamanooti meeqeetti? An kuman jaa. Kuman. An 500 warri nuufi naafi zamanoo deeggartan takka abdee deeggartan abdeedhaaf lakkoofsa 5 keessan nutiif lakkoofsa 10 nuu keessan. Ya 500 warri yettan lakkoofsa 5 keessan kuma warri yettan lakkoofsa 10 qaya. Meeqaan eegallu dooraala 500 yookiin dooraala 1000 harka caalmaan eegalla. Hanga ammaa namni nu injifachaa jiru abdeedha. Argutti hin jira lakkoofsa hatattamaan deemu. Nuti injifanne. Eenyu injifate? Nu deemu jira lakki. Nu si dura deemu jira amma. Okay. Tamam. Yeah. Haye yaada isaanii fudhanna. Yaada ustaazaatii fi zammaanootiin fudhanna. Dooraala kumaan eegallagaa inshallah. Beegaa abbichi anaa dhiira jiru. Qoy iskuunis waan kanarratti haa hirmaatu. Oh, okay, isku wal qabne dooraala 500 hin jee dooraala 1000 jaan. Ati qaraqami. Muut irra jirti. Muut irra jirta muut. As deebisuu hin danda'u. Jalqabuudhaaf baanta. Yeah. Caalbaasii jalqabuudhaaf baana yaa. Yeah, because kumata kana eegallu. Okay, kumaan eegallami? Tamam. Okay, tamam. Yeah. Tamam, kumaan eegalla. Duudaa wayyaa duudaa wayyaa duudarraa eegalu wayya. Okay, duudarraa eegalla. Okay, sagantaan kara ibiddatti achi deemtee jirti. Daawwattoonnis ta'anu daawwadhaa. Abbichi anaa dhiira jiru. Abbichi anaatu injifata jiru. Caalbaasii isaa as gubbaatti gastii hirkatee fi ol baasna. Namichi isaan mormuu barbaadus ni dhufa. Kaanis ni dhufa so wal dorgomsiisaa ta'e akkasitti deemna. Kuni kamaallee ni gubanne okay kamaallee ni galiin taane kiingii isaa abbichi fudhatu jechuudha. So eenyutu anaa dhiiraa anaatu caalbaasii kanaan mala anaatu kitaaba hanga kan kee beekii mala anaa kitaaba kana fudhata namni takka naan hin mormuu dooraala kuma kaash godhee anaa fudhataa eenyu jee harka baasame eenyuuf kanneen. Namni caalbaasii tana ana jee birraan achi nu dabreeti bakka birraa tana nu ta'a. Hanga namni isa mo'u. Kiingii isaa ni fudhata. Exactly. Kiingiin isa. Yes. Yes. Okay. Okay, kiingiin isa. Please commentii usteetumaa nuun barreessina. Please namni seenu namni caalbaasii kana kan nu barbaadu qoftiin wanna yookiin ababaa hirkadhaa yookiin keessaan namatti illee taatu himaadha inboxiin ana jaati gastii akkasitti isin galchina. Akkanumatti commentii hamilumaaf nu kannina immoo irra deebinee galatoomaa daawwattoonni
share nu godha. Okay. Dafa ababa yookiin waa milikata wayii erkaadha namni dooraa lakkumaan kitaaba fudhachuu fadhu meegaa eenyudha. Mee eenyu barreessi jira. Nama hedduutu as jala jira. Mee lallaalaa isinilleen obsaa jechu jiranii. Siifan namni jaamu ana jau jiranii teekstii keessaan nutti himanii. Siifan mee ababaa erkisiifan. Awwa dubartoota qaanyii dhiira warra dhiiraa qaanyii dubartoota abbanuu deemaa. Barri kana laati bar. Barri kana laati. Aboo.